Welcome to Kesan School of English. Here I am Abdurrahman Kesan. Today I'm gonna teach you giving regards. Okay? An Abdurrahman Kesan jedhama har'aan tana kan isin barsiisuudhaaf deemu nagaa dhaamachuu yogguu nama tokko wal geesse nagaa dhaamachuu itti naaf dhaam akkana naa jedhin nagaa naan jedhin jettanii karaa kamiin akka laallan waliin ilaallaa jechuudha. Torbee dabre keessatti ni yaadattu I taught you greeting and introduction. Now today I'm gonna teach you giving regards. So after you met with someone, when you depart each other, you may say, giving regards. So let us see one by. These all expressions are used to give regards. Okay? Expression kunnin giving regards fayyadu jechuudha. Fakkeenyaaf halaallu giving regards jechuun nagaa dhaammachuu nagaa ibalutti naa himi akkana naa jedhin yeroo jenne dhaammannu jechuudha. Tokkoffaarratti say hello to asitti iddoo duwwaa kanatti maqaa nama barbaaddanii sana itti galchitanii jechuudha. He say hello to Jen, say hello to Khalid, say hello to Ibrahim, Kadir, etc. A person you want to give regards. Nama nagaa jechuun barbaaddan sana nagaa naaf itti dhaam yogguu jettaniin fakkeenyaaf yeroo namaan kararra wal qunnamtan you shake each other, okay? Shaking hand nagaa waliin jettaniin maybe hugging wal hammachuudha or maybe kissing wal dhungachuunis ni jira jechuudha. After that you may say on the departing yeroo gargar bawaddanitti ibalutti nagaa naa dhaam yogguu jettaniin say hello to your brother, say hello to, maybe your brother is Tola, his name is Tola, her name is Chaltu, etc. Okay? The other one is here, give my best regards to your dad or your mom. Kunille abake, you can mot you had a kid, naga nafimi, naga sinjera, naga itinafimi jechuda. Here, give my best regards to your dad, or your mom, or your brother, or your sister. Naga naadami, naga ittinafimi jechunita jechu. All the other one is give my best love to your kids. Ijollete naga ittinajidini, naga najidini. Here, give my love to your kids. Jechu fakkeenya bakka hiika kanaatitti give my love to your kids. Okay? Jaalala kan ko ijoollee kee biraan naaf ga'i jechuun ijollete naga najidini, naga ittinafimi ijollete. Number sound iddoo kanatti jechuudha. Give my life to your husband, to your wife, to your uncle, to your neighbor, etc. Okay? The other one is please tell you brother, I said hello, I said hi. Obboleessa kee nagaa siin jedhee jira nagaa itti naaf dhaami. Okay, please tell you brother, I said hi, I said hello. Nagaa naa jedhin obboleessa keetiin jettee oguu namatti dhaammattu jechuudha. The other one is please give maqaa nama sanii asii guutuu jechuudha. Fakkeenyaaf maqaan namti sanii Kamal yeroo ta'e please give Kamal my best wishes. Kamalin nagaa naa jedhini. Kamalin nagaa itti naaf yookaan mootiyyuu nagaa naaf jedhin jechuu dandeessanii jechuudha. Maqaa nama sanii asii guutan. Please give here the name of that person you want to give regards. Here, as it goes to my best wishes. Okay? Naga na jedhini jechuudha itti naafimi nagaa jedhee jira jedhi itti naafimi naaf geessi jechuudha dhaamsa. Here the other one is please remember me to your uncle, your brother, your father, your mother. Okay? A person you want. Give, please remember me to your uncle, your brother, your cousin, your son-in-law. Soddaa kee ta'uu danda'a, soddaatii kee ta'uu danda'a, eessuma kee ta'uu danda'a, abbeeraa kee ta'uu danda'a, abbaa kee ta'uu danda'a, obboleessa kee ta'uu danda'a, obboleettii kee ta'uu danda'a. Okay? Adaadaa kee ta'uu danda'a, abbaa kamuu haa ta'u. Please remember me to your uncle. Nagaa naa jedhini. Nagaa siin jedhee jira, nagaa biraan naa geesse jechuudha. And the other one is here. Please give my best regards to your brother. Obboleessa kee nagaa naa jedhini. Please give my best regards to your sister. Obboleettii nagaa naa jedhini. Abbaa kee nagaa naa jedhini. Whatever you want. I mean that whoever you want. Okay? The other one is his. Would you give your dad my kind regards
namatti dhaamachuu jirta fakkeenya nama wal geessee egaa haasoftanii booddee haasawa dheeraa boodarraa maal jettanii would you give your dad my best regards? Abbaa keetiin nagaa koo naa itti naaf himi, nagaa koo naaf geessi, nagaa siin jedhee jira jedhini. Abbaas ta'uu danda'a, haadhas ta'uu danda'a. Nan barbaadan san iddoo kanatti galchitu jechuudha. Here, would you give your dad my kind regards? Nagaa kiyya akkaan nagaa jedhanii jira. Biraan naaf gahii yogguu jettaniin akkas jechuudha. The last one is here. Please convey my best wishes to your dad, your mom, your father, your brother, or please convey my best regards to Ali, Kamal, Chala, Chalto, etc. Okay? Apart you want. Number badan san asitti galchitu jechuudha. Dhuma kanarratti giving regards. Nagaa dhaamachuu yeroo nagaa geessaa jennuun akkanatti fayyadamna jechuudha. Now, finally, please memorize these all expressions, okay? Rehearse it. Then practice again and again. The more you practice, the more you know. So language needs practice. Please practice it. So this all about our today's lesson. Until next time, thank you. I stay safe. Don't forget to subscribe and share and join my YouTube channel. This is Abdurrahman Kesan. Thank you.